السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبجم توتا جالتن توتا جولي روما شمار كفونا كم جرتونا قافا ياكي سني سنين جلا ليفما ركومني تركي ربو كيا فوادا كيا رتسني في الإسني غارو أمس فيديو كيا كان من وادا سني في سني سنة لا فيديو نرالا وأي واتساب بيتين والقبطة واتساب يرونجرو واتساب بي نورمالي كان دوراني جودا جيب واتساب بي وكان واتساب بليس أو باتو واتساب أصون تاني WhatsApp ma normally kan Play Store irraa bu'u jechuudha. Yeroon kana jedhu WhatsApp isa kana jechuudha. Isa kana isinitti mul'atu as booda gib WhatsApp osoo hin taane isa kana jechuudha. Isa jechuudha waa'ee isaatiin wal qabata. Waa'een isaa kunis maal kan jedhudha application WhatsApp jedhu kana waliin jechuudha. Faayidaa jarri qaban waliin faayidaan jarri agarsiisan maal akka ta'e isin agarsiisuuf jalqaba garuu application kana buufachuutu dirqama keessan isa kana jechuudha. Application ni kuni Play Store keessa buufama jechuudha. Maqaan isaa WhatsApp kan jedhu kana WhatsApp yeroo kiyya gabaabsuuf ani search godhee isin agarsiisu garuu Play Store irraa buufattan jechuudha. Wannan waada isiniif seenu Play Store irraa WhatsApp bifti isaa isuma kana diimaadha. WhatsApp jettanii barreessitanii jechuudha. Inni garuu barreeffamni isaa dheeraadha ture. Isin kanuma qofa barreessitanii argachuu ni dandeessan jechuudha. Okay ga application kana gadi buustanii maal akkasin fayyadu isin agarsiisuuf viidiyoo kiyya har'aa kana qopheeffadhe jechuudha. Baay'ee faayidaa tokko kan qabudha. Mee kana dura YouTube kiyya akka subscribe naaf gootan kabajaan isin gaafadhe jechuudha. Namni haarayin jechuudha YouTube kiyya osoo subscribe godhin yoo jiraattan taatan jechuudha. YouTube kiyya Jaafar Kamal jettanii search godhattanii ni argitan jechuudha. Garuu maqaa isaatu Jaafar Tuubee jedha malee asi Jaafar Kamal kan jedhu kana asii isinitti ni mul'ata jechuudha. Isa kana haala kanaan search gootanii ni argattanii yeroo viidiyoo kiyya tokko argitanis viidiyoodha like gochuu akkasumas YouTube kiyya immoo subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. Maaliif akka deeggarsa yaada fuulduraatiif akka deeggarsa naaf ta'u jechuudha. Shabakni kiyya waan dadhabateef inni dhaqee isin agarsiisu jechuudha. Amma eega applicationicha gadi buufanne jechuudha. Gara agarsiisa appichatti isin agarsiisu jira. Amma fakkeenyaaf WhatsApp irratti wanta tokko wanta namaaf erge tokko ni mul'ata jechuudha. Fakkeenyumaaf jechuudha haala kanaan ni mul'ata jechuudha. Akkasitti jechuudha ni mul'ata. Okay, hiriyaan kan keenya tokko biratti mobaayila kan keenya dhiisne hojii deemuutu jira, bakka garaagaraa dhaquutu jira. Namni kamuu iccitii qaba. Iccitii keenya dhokfachuuf baay'ee kan nu gargaarudha jechuudha. Appilikeeshiniin kun WhatsApp isa normaalii irratti, gib WhatsApp irratti hojjetu, WhatsApp biraa irratti hojjetu jechuudha. WhatsApp isa normaalii yeroo jedhu WhatsApp isa duraanii irratti jechuudha. Isa irratti qofaadha appilikeeshinii kun kan inni hojii isaa hojjetu jechuudha. Iccitii keenya dhokfachuuf fakkeenyaaf dhiiraas dhalaas ta'ee akkasumas immoo dhiiraaf dhiiras ta'ee dhalaas ta'ee iccitii kan wal dhoksu ni jiraata ta'uu danda'a namni jechuudha. Hundi iccitii waliif hin ibsu. Kanaaf appilikeeshinicha eega buufattaniin booda appilikeeshinichi isa kana jechuudha. Akkuma isin agarsiise jechuudha isa kana ni buufattan jechuudha. Appilikeeshinii kana WhatsApp kan jedhu kana ni buufattanii jalqaba Play Store keessaa jechuudha. Sana booda appilikeeshinicha keessa ni galtan jechuudha. Eega gadi buufattaniin booda sana booda xiyya as gadi achi dalga garagaltee jirtu kanarra ni tuqxan, ammas isumarra ni tuqxan, ammas isumarra ni tuqxan, ammas isumarra ni tuqxan jechuudha. Amma mallattoo seevii kana xumura irratti isiniif fida isarra ni tuqxan jechuudha. Mallattoo seevii isiniif ba'u kanarra ni tuqxan jechuudha. Amma sana booda dhiifama. Sana booda eega bifa kanaan isin bahee filannoo gubbaarraa WhatsApp jedhu kana asirra isinitti ni mul'atti, asitti ni dalagsiistan jechuudha. Asirra tuqxanii filannoo gara gubbaarraa WhatsApp jedhu kana ni dalagsiiftan. Sana booda okay gootan jechuudha. Isarra tuqxanii jechuudha. Asirra tuqxanii dalagsiistan jechuudha. Sana booda as gadi deemuudhaan fakkii WhatsApp kan jedhu kanarraa ni tuqxan jechuudha. Fakkii WhatsApp kan jedhu irra tuqxanii kanas akkasitti ni dalagsiistan. Yoo sila cufaatti jiraate jechuudha ni dalagsiistan. Akkas gootanii ni dalagsiistan. Sana booda okay gootan jechuudha. Okay jettanii jechuudha. Achi booda asitti jechuudha password bakka jedhu kanatti password keessan ni filattanii jechuudha. Change password naan jedhaa jira, jijjiir password naan jechaa jira jechuudha.
fakkeenyumaaf ani afiladhu fakkeenyaaf 88 okay akkasitti lakkoofsa filattan irra ni galchattan bakka password jedhu sanatti jechuudha sana booda keessanii baatan jechuudha achi booda WhatsApp ni galtan jechuudha WhatsApp yeroo jiru WhatsApp isa normally isa kana jechuudha WhatsApp isa kanarra ni galtan jechuudha yeroo isarra seentan haala kanaan isin gaafata jechuudha suuraan messenjii namaallee agarsiisu jechuudha error reading message jedha jechuudha hunda isaa maqaa namaallee ni dhoksa profiilillee ni dhoksa kara kamiinuu namni tokko keessa seenuu hin danda'u sin malee yeroo isinirra seentan jechuudha bifa kana isiniin baasa eega filannoo hamma hunda isaa dalagsiistaniin booda jechuudha okay akkamitti gara isin gatii password keessan beektaniif bakka WhatsApp keessanii akkamitti isa normal ta'e isa qulqulluu ta'e akkamitti seentu as gubbaatti jechuudha as gubbaarra si'a 3 jechuudha walirra tuqxan ariifattanii jechuudha si'a 3 yookaan si'a 4 as gubbaa tata yoo gootan haala kanaan passwordii galchinaan jechaa jira anduraan passwordiin kiyyaa isa axaamurra godhadheetiin ture jechuu fakkeenyaaf akkas gootan jechuudha fakkeenyumaaf jechuudha an isa axaamurra godhadheetiin ture jechuudha amma haala kanaan ni banata jechuudha yeroo garuu namni biraarra seenuuf deemutti jechuudha akka irra seenne sin agarsiisa jechuudha applicationii kun namni kamuu yoo irra seene yoo WhatsApp keessan irra seene jechuudha fakkeenyumaaf WhatsApp irra seenu jechuudha akka argaa jirtan bifa kana ta'a jechuudha maqaa namaas kana godha message namni naa barreesses akkas godha jechuudha garuu gara normaalii isaatti deemuuf eega qolloftanii jechuudha edde itti namaaf barreessitan yookaan nama barreessitan sana deemtanii ilaaluuf waan namni isinii barreesse ilaaluuf isin as gubbaarra ariifattanii jechuudha si'a 3 yookaan si'a 4 taa'e yoo irra tuqxuqxan jechuudha ariifattanii sana booda inni passwordii isinii fida as gubbaarra tuqxanii jechuudha passwordii galchisiniin jira passwordii ittiin hidhattan application sana keessatti ittiin hidhattan galchitanii kallattiidhaan gara chaatii keessan isa normaalii darbitan jechuudha amma fakkeenyaaf akkas ni gootan sana booda akkas gootan jechuudha khalaas akkasitti ni banata jechuudha inni karaa salphaa ta'een akkasitti WhatsApp kanaan itti keessan cimsitanii eeggachuu ni dandeessanii isiniin jira Facebook ya follow kana gootan akkasuma YouTube ya subscribe kana gootan kabajaadhaan sin gaafadha jechuudha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh